Magaalaa Daamaatti gurmuun dargaggoota kutaa magaalaa Luugoo sosochii duulana filadhaa paartii badhaadhinaa taasisan. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota kutaa magaalaa Luugoo dargaggoo Atoomsaa Margaa duulli kun dargaggoonni filannoo marsaa torbaffaa geggeeffamu keessatti hirmaannaa olaanaa akka taasisaniif yaadamee kan qophaa'edha jedhe. Tole guyyaarraa akka kutaa magaalaa Luugootti duulana filadhaa dargaggootaan adeemsaa jirra. Kanaafuu isa kanarratti immoo kaayyoon itti goonefi paartiin keenya paartiin badhaadhinaa egeree dargaggoota keenya kan harkasaa jiru. Kanaafuu dargaggeessi keenya immoo paartii dargaggoota waan ta'eef paartiin kun dhiiga dargaggoota lafee dargaggoota akkasumas dafqa dargaggoota waan ta'eef paartii kana immoo kan itti fufsiisu dargaggoota kana kan fides dargaggoota kana waan ta'eef kanaafuu isa kanaaf dargaggeessi kun guyyaa har'aa paartii badhaadhinaa filadhaayii jedhee akka magaalaa Adaamaatti akka kutaa magaalaa Luugootti dargaggoonni kunniin duulana filadhaa adeemsaa jiru jechuudha. Dargaggoonni akka qaama hawaasa bal'aa fi humna jijjiiramaa ta'anitti adeemsa dimookiraasii keessatti hirmaachuun itti gaafatamummaa lammummaa isaanii ba'achaa jiraachuu kaasuun kunis hirmaannaa dargaggootaa siyaas-dinagdee keessatti guddisuu fi filannoo haqa qabeessa ta'e mirkaneessuuf shoora guddaa qabaachuu isaa ibseera. Hundi isaatu akka ba'eetu kaardii fudhatetti akka ba'eetu sagalee isaa kennu mootummaa ofii filateen akka buluu danda'u amsaan amaaf jechuudha. Akkasumas immoo dargaggeessi keenya nageenya biyya keenya eegsisuu keessatti hundumtu nageenya biyya keenya eegsisuu keessatti dargaggeessi keenya hundumtu akka gahee isaa ba'atu nageenya biyya keenya filannoon kun naga qabeessa haga qabeessa dimokiraatawaa akka taasisu dargaggeessi hundumtu gahee isaa akka ba'u amsa amnaaf jechuudha. Dargaggoonni kutaa magaalichaa saganticha irratti hirmaatanis filannichi karaa nagaa dimokiraatawaa fi haqaan akka geggeeffamuu fi qooda isaanii adda durummaan ba'achuuf qophii ta'uu himan. Mootummaa isaaniif ta'u filachuudhaan egeree isaanii murteeffachuuf kaardii filannoo fudhachuus dubbataniiru. Dargaggeessi keenya sirna ofii isaatii ijaare kan tikfatee kunuunsee itti ceesuudhaaf kaardii filannoo isaa fudhatee qophaa'ee sochii duulana filadhaa isaa geggeessaa jira jechuudha. Kana jechuun dargaggeessi hiree ofii karaa dimokiraasii ta'een geggeessuu qabu kan agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf mallattoon keenya paartiin badhaadhinaa mallattoon keenya nadoo qamadiiti yookiin bisi jedhama. Badhaadhinni hundaaf hundi badhaadhinaaf dhaadannoo jedhuun dargaggeessi kutaa magaalaa keenya akkasumas dargaggeessi aanaa keenya sosochii cimaa geggeessaa jira. Kanaaf adda durummaadhaan sirna biyya kana keessatti ijaare kana karaa dimokiraasii ta'een sagalee ofii kennee sagalee ofiitiin immoo mirkaneessee sagalee caalmaa argate paartiin keenya paartii badhaadhinaa itti fufsiisuudhaaf qophii isaa xumureera. Sirna paartii badhaadhinaa kan fide nuyi kan tiffatus nuyi waan ta'eef ergamni yookaan galmi keenya lammaffaa olaantummaa yaadama keenyaatiin injifannoon kun akka goolabamu akka dargaggeessaa paartii badhaadhinaa tokkoo fi akka dargaggeessaa lammii Itoophiyaa tokko dirqama nurraa eegamu kan baataa jirrudha. Tokkoffaa gaheen dargaggootaa filannicha nagaa akka ta'uuf nageenyummaa buufata filannoo naannoo filannoo fi biyyichaa kabachiisuudha. Lammaffaa sagalee ofii kennuudhaan egeree isaanii murteeffachuudha. Mootummaa hundeessuudha sagalee isaaniitiin.